Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne taansuraan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoo keessanii jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii mangar mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Lixa shaggaritti humnoonni mootummaa xaa'oo qonnaan bulaan bitatee hojii qonnaatiif gara mana isaatitti deemanii ture irraa saaman jedhamee jira. Walumaa galatti xaa'oo kumtaala 61 qonnaan bultoota irraa saaman jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana isin biraan kenna. Oduun itti aanu dhalattoonni Oromoo biyya Neezerlaand jiraatan gidiraa hamaa naannoo Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru mormuudhaan hiriira mormii gaggeessanii jiru. Dabalata isaa qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu Baalee Bahaatti kaabinoonni mootummaa birrii miliyoona fudhatuudhaan lafa naannoo Oromiyaa naannoo biraatiif dabarsanii kennuun hawaasni rakkoo hamaa keessa seenuu jiraattonni himanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Oduu biyya alaatiin walitti gaarreeffannaa fi walitti dhaadatuun wal doorsisuun Ameerikaa fi Iraan cimee itti fufee jira. Ameerikaan hulaa Hormuz ni bana jedhaa turte. Amma immoo faallaa kana hulaa Hormuz ni cufa jedhaa jirti. Akkasumas buufata hulaa galaana Iraan hunda ni cufa jettee jirti. Iraan immoo Ameerikaan hulaa Hormuz cufuu miti allaattiin halluu alaabaa Ameerikaa fakkaattuyyuu hulaa Hormuz irra bararuu hin dandeettu jedhanii jiru. Gama biraatiin Iraan seera kana dura nikuleera hidhatuu dhooggu diiguudhaan nikuleera ni hidhadha jettee jirti. Ameerikaan immoo kuni waan yaadamuu miti jettee jirti. Walumaa galatti muddamsuun hamaan baha giddu galeessatti Ameerikaa fi Iraan gidduutti dabalee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabna. Guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Humnoonni mootummaa qonnaan bultoota irraa xaa'oo saaman jedhamee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratitti humnoonni mootummaa qonnaan bultoota xaa'oo bitatanii galan humnaan irraa saaman jedhamee jira. Aanaa Gindabarati jiraattonni magaalaa kaachise xaa'oo bitatanii gara ganda qarree doobbitti konkolaataan fe'atanii galuuf osoo deeman humnoota mootummaa milishoota fi humna waraanaatiin iddoo magaalaa Culluxxee jedhamtutti konkolaataa uummanni xaa'oo itti fe'ate dhaabuudhaan xaa'oo uummanni oomishaaf gatii qaaliin bitatee galaa jiru irraa saaman jedhamee jira. Qonnaan bultoota hojii qonnaatiif xaa'oo bitatanii galan seeraan ala bittan jechuudhaan sababa hin fakkaanne dhiyeessuun xaa'oo kumtaala 61 qonnaan bultootarraa saaman jedhamee jira. Qonnaan bultoonni xaa'oon irraa saamame kunneen yeroo jireenyi qaala'ee waan qabnu gurgurannee oomisha afraasatiif xaa'oo bitanne humnaan nurraa fudhatan jedhanii jiru. Nuti xaa'oo seeraan bakka inni jiru irraa bitanne mallaqa keenya baafne seeraan ala jechuun isaanii qaanfii tokko malee waan sababa hin taanee fi hin fakkaanne kuni burjaajii hamaa qonnaan bulaa irratti uumuudhaan rakkoof qonnaan bulaa saaxiluuf hojii hojjetamaa jiru. Xaa'oon kun oddanurraa qabame guyyaa 3 ta'ee jira jedhanii jiru. Oduun itti aanu dhalattoonni Oromoo biyya Neezerlaand jiraatan gidiraa hamaa uummata Oromoo irratti mootummaan raawwataa jiru mormuudhaan guyyaa kaleessaa hiriira mormii gaggeessanii jiru. Uummanni Oromoo du'uu hin qabu. Bakka hundatti du'uu hin qabu. Mirga Oromoo eegamuu qaba. UAE, Dubai, UAE, please stop giving drones to the Ethiopian government. Turkey, please stop giving drones to the Ethiopian government. Ajjeechaan lafa keenya irratti kan hojjetan nurraa dhaabbatu. Gudeeddaan dubartii deemaa nurraa dhaabbatu. Ajjeechaan uummata keenya irraa haa dhaabbatu. Mootummaan Impaayera Baay'irree kan Abiy Ahmadiin durfamu kufaatii dirree waraanaatti isa mudateen uummata nagaa irratti haloo baachaa jira. Meeshaa waraanaa gurguddoo kan akka duroonii uummata nagaa qonnaan bultootaa fi daa'imman barattoota irratti darbachuun nurraa haa dhaabbatu. Ajjeechaan uummata keenya irraa haa dhaabbatu. Dhalattoonni Oromoo hiriira mormii gaggeessan kun hiriira mormii irratti mootummaan Itoophiyaa ajjeechaa badii tokko malee waggaa 7 oliif Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Akkasumas guutuu Oromiyaa keessatti hidhaan jilma badii tokko malee ilmaan Oromoo irratti waggaa 7 oliif raawwatamaa jiruu fi
ilmaan Oromoo manneen hidhaa keessatti dararamaa jiran haal duree tokko malee akka gadhiifaman qabeenyi ilmaan Oromoo saamamaa jiru yookaan saamichi qabeenya ilmaan Oromoo irratti raawwatamu akka dhaabbatu badii tokko malee sababa garaagaraa itti maxxansuun mancaatii qabeenya ilmaan Oromoo irratti raawwatu akka dhaabbatu babal'ifannaa lafaatiin wal qabatee naannolee ollaatiin daangaa Oromiyaa irratti saamichi gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Oduun itti aanu Baalee Bahaatti kaabinoonni mootummaa lafaa ilmaan Oromoo mallaqa guddaa fudhachuun naannoo biraatti gurguran jedhamee jira. Dabalata isaa akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Godina Baalee Bahaa aanaa Raayituu keessatti lafa Oromoo kan Somaaleen daangaa cabsuun hawaasa nagaa irratti haleelaa turte kaabinoonni bilisiginnaa qarshii miiliyoona 1 Somaalee irraa nyaachuun dabarsanii akka gurguratan dhaga'ame. Godina Baalee Bahaa aanaa Raayituu ganda Raasoo iddoo addaa Hargeessaa jedhamu keessatti loltoonni naannoo Somaalee daangaa cabsanii seenuun murna bilisiginnaa gargaarsifatanii uummata nagaa dhukaasa itti banuun namoota hedduu ajjeesanii gariin madeessuun hawaasa irratti miidhaa hedduu kan qaqqabsiisan yoo ta'u, kaabinoonni bilisiginnaa godina irraa dhufuun araara isiniif goonaa jechuun jidduu loltoota Somaalee fi uummata naannichaa seenan erga dubbii dubbatanii booda qarshii miiliyoona 1 Somaalee irraa fudhachuun lafti kun Somaaleef haa ta'u Oromootni achirraa buqqa'aa jechuun ibsa itti baasanii jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Akka jiraattonni achirraa dubbisnee ibsanitti yeroo ammaa kana waraanni naannoo Somaalee hedduun dhufee lafa sana irra qubatee kan jiruu fi yeroo dubbii kana murteessan uummatni itti quufee kan hin jirre afaan qawwee sodaatee callisuun achi biraa kan deeme ta'uu himuun dabalataan murni amma araara jechuun waraana Somaaleetiif uummata naannoo sanaa jidduu seene kun yeroo jalqaba waraanni sun dhufee dhukaasa nurratti banee namoota hedduu nurraa gaaga'u loltoonni bilisiginnaa qabeenya naannoo Somaalee akka jalaa hin banne eegaa fi turuu dubbatu. Namoonni lafa sana irraa buqqifaman qe'ee fi qabeenyi isaanii jalaa mancaafame ammayyuu bakka itti goran dhabanii rakkataa kan jiran ta'uu jiraattonni himuun kan gara fuula duraatiif iyyuu yaaddoo guddaa keessa jiraachuus hawaasni addeessaniiru. Kaabinoonni har'a lafa Oromoo qarshii miiliyoona 1 jijjiiruun kennan kun dantaa isaanii malee dantaa kan keenya keessa kan hin ilaalle lubbuu kan keenyayyuu gurguratanii akka nu ficcisiisan tilmaammannee jirraa jechuun jiraattonni naannichaa tokko tokko dabaluun himaniiru. Murni bilisiginnaa kun yeroo garaa garaatti dantaa isaarraa qofaaf jedhee hawaasicha qe'ee fi qabeenya isaa guutuu irraa buqqisee jireenya gadadoo keessatti kuffisaa kan jiru yoo ta'u, yeroo ammaa kana naannawaa godina Baalee kanas osoo waraanni kun dhufee naannoo sanarra qubatee hawaasicha buqqisuu hin eegalin duratti maallaqa fudhatanii lafichi akka gurgurame odeeffannoon ifoomsaa turaniiru. Gara oduu biyya alaatti yeroo dabrinu oduu biyya alaatiin baha giddu galeessatti wal doorsisuun walitti gaarreeffatuun Ameerikaatii fi akkasumas Iraan cimeetti fufee jira. Kun immoo muddamsuu hamaa uumee jira. Ameerikaan hulaa Hormuz ni cufa jettee jirti. Akkuma jette hojiitti seenuudhaan dooniidhaan waraana Ameerikaa bobbaaste jedhamee jira. Seentikom yookaan Ameerikaan Seentiraal Koomaand Poost akka jedhetti hulaa Hormuz to'atuuf dooniidhaan waraana Ameerikaa bobbaase jedhee jira. Hojiin dooniidhaan waraana Ameerikaa kun immoo dooniidhaan hulaa Hormuz darbuudhaan Iraan irraa boba'aa fe'anii bahan to'atu jedhee jira. Kun immoo balaa guddaa qaba jedhamee jira. Balaan inni qabus parsantiin 90 boba'aan Iraan doonota Chaayinaatiin jedhamee jira. Doonota Chaayinaa ni to'atti yoo ta'e immoo Ameerikaan maaltu ta'a wanti jedhu kan wal nama gaafachiisu miti jechuudhaan hedduu yaada itti kennanii jiru. Ameerikaan kana raawwatte jechuun lolli baha giddu galeessatti Iraanii fi Ameerikaa gidduutti deemaa jiru kallattii isaa jijjiirachuudhaan ifaan ifatti biyyoota biroollee kan hirmaachisu ta'uu danda'a jedhamee jira. Ameerikaan doonota Chaayinaa qabde taanaan Chaayinaan kana waan hin hayyamneef rakkoon guddaan uumamuu danda'a jedhamee jira. Gama biraattiin pirezidaanti Doonaald Tiraamp Iraan akeekkachiisee jira. Doononni waraanaa Ameerikaa gara hulaa Hormuz ni bobbaafamu. Doonota kana irratti dooniin humna galaanaa Iraan tarkaanfii fudhatuuf akka hin yaalle tarkaanfii ni fudhatan yoo ta'u taate immoo haleellaa cimaa irratti raawwatuun ni barbadaa'u jedhee jira. Iraanis doorsisa kanas hin fudhu kanallee hin hayyamu jettee jirti. Doonii waraanaa Ameerikaa hulaa Hormuz irra darbuu miti yookaan immoo hulaa Hormuz to'atuu miti. Allaattiin halluu alaabaa Ameerikaa fakkaattuyyuu irra darbuu hin dandeettu jechuudhaan akeekkachiisa fi doorsisa cimaa dabarsitee jirti. Biraatiin Iraan tarkaanfii fudhatuu jalqabde jedhamee jira.
tarkaanfii takka jettee jalqabdeen diroonii basaasa Ameerikaa akkaan qaalii ta'e abbaa gatii doolaara miiliyoona 200 kan jedhame haleeluu hin oolle jedhamee jira. Sababni isaas dirooniin akkaan qaalii ta'e kun naannawa hulaa hormuzutti osoo basaasarra yookaan hojiirra jiru to'annaan ala ta'e jechuun dhagahamee jira. Diroonii to'annaa humna galaana Ameerikaa cimaa MQ-4C yookaan 4C Triton naannoo Strait of Hormuzitti dhokate jedhame yookaan badde jedhamee jira. Dirooniin kun yeroo ergama isaa xumuree deebi'utti akka tasaa mallattoo balaa tasaa erge jedhamee jira. Akka raadaarri argisiise jedhanittis walqunnamtiin osoo hin badin miila yookaan caammaa akka jedhamu san jechuudha. Yookaan faana 50,000 irraa gara faana 10,000tti saffisaan gadi bu'uu agarsiisa jedhamee jira. Kun immoo haleellaan irratti raawwate moo balaa tasaatiin wanti jedhu adda hin baane. Miidiyaaleen garaagaraa immoo Iraan diroonii akkaan qaalii taate tana haleeltee kuffisuu gabaasaa jiru. Yeroo Ameerikaan doonidhaan gara hulaa hormuz darbanii boba'aa fe'anii bahuu hin danda'an jettee Ameerikaan murteessitetti Iraan immoo doonota Hindiitiif eegumsa addaa ni taasisa jettee jirti. Walumaa galatti hulaa hormuziin wal qabatee wal dura dhaabbannaan Ameerikaatii fi Iraan muddamsuu guddaa uumee jira. Tarkaanfii fi ejjennoon isaan hulaa hormuz irratti qaban addunyaaf immoo rakkoo guddaa ta'ee jira. Gatiin boba'aa har'umaanuu ol ka'uun gabaafamee jira. Gama biraatiin immoo Ameerikaa bira dabruudhaan akkuma addunyaatti muddamsuu guddaa kan uume ejjennoon Iraan gabbisa nikuleeraa irratti qabdu adda ta'ee jira. Ameerikaan Iraan dhimma nikuleeraa dhimma kamiifuu oolchuuf yaalii akka hin goone akeekkachiifti. Iraan immoo dhimmi nikuleeraa isii mariif kan hin dhiyaanne ta'uu beeksisuudhaan yeroo dhiyeetti nikuleeraa akka hidhattu beeksiftee jirti. Kanaafis ajaja dabarsitee jirti. Seera kana dura Iraan meeshaa nikuleeraa akka hin hidhanne dhoorgu diiguudhaan Iraan kana booda meeshaa nikuleeraa hidhatu homtuu isii akka dhoorguu hin dandeenye ifoomsitee jirti. Hidhachuufis ajaja dabarsitee jirti. Gama biraatiin immoo Iraan galgala kana waan addaa gadi fiddee jirti. Misaa'ela suuppar misaa'el jedhamu kiiloomeetira 4,000 deemu yaaluudhaaf qophii taasisaa jirti. Kun immoo rifaatuu guddaa Ameerikaa fi kan biroottis uumee jira. Misaa'eloonni kunniin dhoofamanii kan turan yoo ta'u yeroo ammaa kana gadi ba'uun isaan immoo Iraanin tuquun balaa guddaa dhaqqabsiisuu akka danda'u tilmaama keessa galchee jira. Walumaa galatti wal dura dhaabbannaan Ameerikaatii fi Iraan afaan qawweetiin furamuu kan hin dandeenye ta'uu akka danda'u akkasumas rakkoo nageenyaa baha giddu galeessatti Ameerikaa fi Israa'eel fi Iraan gidduutti uumame furuun kan danda'amu marii fi marii qofa ta'uu haalonni jiran agarsiisaa jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjinis wajji ka ture Ambariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan hawwii kennaa nagatti nuu turaa.